Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii GMN2 Prime Media wajjin ta'uudhaan simbiraan geenyu imala keenya bakka seena qabeessa tokko taasifannee daandii irratti kan argamu jechuudha. Finfinnee irraa kiiloomeetira 50 baaneeti godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maalimaatti argamne dhalli namaa kaasaami bu'aa bahii fi jijjiirama tirannaa hedduu keessa darbeeti qaroomina amma jirurra kan ga'e. Kanuma immoo wal qabsiisee bakki nuti arris daawwachiisuuf daawwattootaan daawwachiisuuf iddoo qaroomina dhala namaa jalqabbii kan ta'e yaadaaf qalbiin isaanii GMN2 ijji isaanii immoo Prime Television irra haa ta'u jenna daawwattoota. Yeroo gaarii siin jenne nuti malaammas. Goisanii osoo qoratame yaadee qorattootni gidduu sanatti asitti argamanis waan san yaada san kennanii isa booda bara 1965 nama lammummaan isaa biyya Faransaay ta'e Jean Chavillon jedhamu. Ittiin jireenya kanaaf baay'inaan naannoo qarqara lageenitti jiraatu jechuudha. Yeroo dhiyoodhaa asitti immoo godaambaan malkaa qunxurree Awaash UNESCO irratti galmaa'uun isaan ni yaadatama. Kiraateriyaawwan maal guuteeti anicha irratti galmaa'uu danda'e? Qaroominni dhala namaa maal sitti fakkaata? Akkamiin ilaalta? Waan daawwatteerra. Gaaffii olii galaana gaafatte maal sitti fakkaata? Waan baay'ee kaasuu ni danda'a. Akka jalqabbiitti. Waan fedheef iyyuu garuu akkuma jalqaba irratti seensa keenya irratti kaasuudhaaf yaallee seenaan qaroomina dhala namaa yommuu kaafamu keessattuu lageen bu'uureffachuun dirqama jechuudha. Yoo kaasuudhaaf barbaachise qaroominni qonnaa wajjin wal qabatu. Qaroominni sochochii jireenyaa kanneen amma akka sin daawwachaa jirru meeshaawwan mana keessaa itti fayyadamuu wajjin wal